Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii Aastaayiitiዩብ hundinuu. Egaa akkuma beekamu chaanaaliin keenya barnoota babbareedoo isin barbaachisu yeroodhaan yerootti isinii dhiyeessaatii jirra. Har'aas viidiyoo gabaabaa akkaan bareedaa ta'e tokko qabannee isinii dhiyaanneeti jirra. Viidiyoo kana daawwachuun dura warri maatiin hin ta'in chaanaalii keenya Aastaayiitiዩብ jalatti sabskiraayib, laayik, sheer nu godhaa jenna. Walumaan viidiyichatti seennaa. Viidiyoonis maal kan jedhu akkamitti viidiyoolee garaagaraa yuutuubii irra jiran akka karaa salphaa ta'een itti gadi buufannee daawwannu fi egaa barnootaas ta'e viidiyoo gammachuu adda addaatiifis ta'e viidiyoo adda addaa ni daawwannaa yuutuubii irratti. Akkamitti akka itti gadi buufachuudhaan yookiin daawunlood gochuudhaan akka ilaallu offlaayiniidhaan jechuudha. San waliin ilaalla. Egaa viidiyoo barbaannu tokko gadi buufannee daawwachuus ta'e akka adda addaatti ediitis godhuufis ta'e akkamiin akka daawunlood goonu walumaan haa ilaallu. Ni seennaa yuutuubii irra. Erga kanatti yuutuubii irra seennee booda viidiyoo barbaannu sarchii irratti ni dhufna. Amma fakkeenyaaf an New Ethiopian Music 2022 in this week jeetiin sarchi godhadhaa. Muuziqaa Itoophiyaa ta'e tokko muuziqaa Itoophiyaa kan dhiyeenyatti ba'e kanaan naa dhufa. Muuziqaa kanaan naa dhufa. Muuziqaa isa kana gadi buufadhee daawunlood godhee ilaaluun barbaada. Maaliin godhaa irrattiin kiliik godhaa jechuudha muuziqicha irratti. Ergaan muuziqaa yookiin viidiyicha irratti kiliik godheen boodatti akkanatti viidiyichi naaf dhufa. Viidiyicha kun erga kanatti naa dhufeen booda maaliin godhaa isa kana karaa daawunlood godhuudhaan offlaayinii osoo yuutuubii irratti hin ta'in offlaayiniin buufachuu barbaada ni dhufna. Iddoo HTTPS jettutan yookiin Hypertext Transfer Protocol jetti afaan kompiitaraatiin kan jedhamtudha. Iddoo kanarra dhufuudhaan //www jedhee kiliik godhattaa jechuudha. Doot erga ittiin mul'atutti kan itti aanu YouTube osoo hin jedhin iddoo W fi U gidduutti kiliik godhachuudhaan yeroo lama SS goona. Erga yeroo lama SS gooneen booda viidiyicha daawunlood godhachuuf deemna taanaan intar goonaa jechuudha. Intar erga inneen boodatti ni eeyna. Karaa salphaa ta'een viidiyicha daawunlood godhuudhaan laaluuf waan barbaanneef ni eeynaa jechuudha. Hanga inni iddoo itti daawunlood godhattu filachuudhaaf sii fida. Akkanatti sii dhufa. Akkanatti sii dhufa. Akkanatti erga sii dhufeen boodatti iddoo kanarra kan jiru kun hundisaa maali daawunlood jee akkana sii fida. Kwaalitii isaa filataa MP4 720 MP4 360 kwaalitiidha kun. Kwaalitii kana akkamiin filataa? Divaayisii ati qabdu irratti kan hundaa'u. Amma fakkeenyaaf divaayisiin an qabu kun viidiyoo MP4 hamiin naa buusuu danda'a 720. 720 waan naa buusuu danda'u 360 naa buusuu ni danda'a. Garuu an kwaalitii bareedaa 720 waan hin barbaaduuf 720 irratti kiliik godhadhaa jechuudha. Niin eega. Isteeppiitti aantu maal gootaa? Iddoo itti daawunlood godhattu yookiin viidiyicha iddoo itti buufachuu barbaaddu sii fida. Akkanatti maqaan viidiyichaa ifumaaf barreeffamee jira. Yoo barbaade diskitooppii irratti, yoo barbaade dookumentii jalatti, yoo barbaade daawunloodii jalatti, yoo barbaade miuusikii jalatti buufachuu barbaadde dandeessa. Ammaanii eessattiin buufachuu barbaada? On diskitooppii irratti hin filadhaa jechuudha. Erga diskitooppii jeen booda eessan dhufa asiin dhufuudhaan seef ja'an. Seef ergaan jeen boodatti eessa lakkaa'u eegaleeti jira jechuudha parsantii. Tootaaliin kwaalitii viidiyichi 720 kwaalitiin isaa meegaabaaytii 52. Saniifuu hanga inni naa dhumu kana niin eegaa jechuudha. Waan biraas hojjechuu hin danda'a. Isteeppii biraa seenee muuziqaan daawunlood ta'uu hin dhaabbatu jechuudha. Ni bu'a waan ta'eef. Kana haruma salphaatiin viidiyoolee garaagaraa ispoortiis, fiilmiis, muuziqaas ta'e
viidiyoo barbaaddan buufattanii harma salphaa ta'een daawwachuu dandeessanii jechuudha. Egaa kana mee yaalamii wal guddisuuf jennaa @tube maatii godhadhaa, subscribe godhadhaa. Na guddisaa waliin guddannaan isiniin jaa. Deeggarsi kan biraatii miti maalii subscribe godhuun gara biraatiin na fayyada. Isin hin miidhu. YouTube bantanii numa laaltanii viidiyoo ta'ee @tube kan jiru kana iddoo sarchii tanatti na ta'ee sarchii jennaaniin abbaa barbaadiifuu ni dhufa akkanatti. Loogoon qaba. Loogoon guyyaas kana kan tokkoffaa irratti sii dhufa. @tube jennaan akkanatti jalqaba irra kasii dhufu bakka chaanaaluma qiyya. Akkana subscribe godhuudhaan iddoo wanta bilbila fakkaatu waan tuquudhaan all notification irra godhadhaa. Viidiyooleen kiyya garaagaraa kan yerootti isin gadhiisu akka dafee isin dhaqqabuuf. Barnoota babbareedoon viidiyoo gaggaariin hojjedha. Galatoomaa waan na daawwattaniif subscribe waan na godhaniif galatoomaa. Har'aaf viidiyoon keenya kanumaa jiraadhaan isiniin jaa.